kana irraa wanti baay'ee na gaddisiisu ijoollee keenya obbolaawwan keenya biyya Arabaa hojjenneetu of jijjiirra maatii kiyya jijjiirra jedhanii biyyaa ba'anii saanduqaan biyyatti deebi'an yaa carraa isaanis yaa carraa maatii isaanii wanti akkasanii na gaddisiisu hin jiru. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jechaa har'a viidiyoo waan baay'ee garaa nama nyaatu guyyaa guyyaa rangaa miidiyaa kanarratti wanta parsantii 100 keessaa 75 waan baay'ee nama gaddisiisudha. Haa ta'u malee biyya ba'anii obbolaawwan keenya biyya namaa keessatti ni hojjenna jedhanii hojjechirra jedhanii biyyaa ba'anii yeroo baay'ee saanduqaan kan biyyatti deebi'an baay'atee jira. Carraa akkanaa waaqayyoon nama haa baasu. Waaqayyoon hunduma keessan akka nagaadhaan maatii keessan biraa baatanitti maatii keessan biratti isin haa deebisu. Wanni hunduu kan ta'udha, wanni hunduu taraadha. Inni guddaan nagaadhaan ba'anii nagaadhaan galuudha. Nuti yeroo baay'ee wanta nageenyi kun waan salphaa nutti fakkaata. Nageenyi kun hunda caala hojjennee hojjechuuf biyyaa ba'anii maatii isaanii jijjiiruuf of jijjiiruudha. Biyyaa ba'anii yeroo saanduqaan biyyatti deebi'an maatiin isaanis akkamitti umurii isaanii guutuu gubachaa jiraachaa yaa carraa nama saniitis baay'ee tokko waan nama gaddisiisu waan namatti dhagahamuudha. Egaa jechuudha rakkoowwan adda addaatiin dhukkuba waaqayyootiinis kan du'an hin jiru. Immoo kan immoo jettu namaanis biyya keessaa ba'anii biyya namaatitti sabuma ofiitiinis wanti adda addaa irratti raawwatamee du'us hedduutu jira. Egaa keessattuu yeroo ammaa kana jechuudha ijoolleen biyya irraa ba'anii gara biyya ambaatitti imalan kun parsantii 100 keessaa parsantii 5 yoo nagaa ta'anii gammachuudhaan jiraatanii kaan isaanii rakkoo cimaa keessaa wantoota adda addaa keessatti kan jiraatu. Keessattuu jechuudha warroonni haaraan biyyaa ba'an kun afaan hin beekanii hojiin ittiin beekamu namni akka barbaadetti isaan ajajaa iyyatanii mirga tokko hin qabanii. Imbaasii gaariin tokko hin jiru biyyoota kamirraa jechuudha. Biyyoota Arabaa kamirraa Dubaayii uumaan imbaasiidhaan qabu sijjammare. Kuweetii Suudiidhaa biyya isaan amma fakkeenyaaf jechuudha erguu malee kan imbaasumti seeraan itti bilbilatanii rakkoo isaanii furamee kafeela isaaniitti itti bilbilamee rakkoon isaa hiikamu never ever hin jiru. Kana hundi keenya ni beekna. Egaa inni akkasumatti ta'ee warroota jechuudha akkanatti jechuudha biyyaa ba'anii nan hojjedhanii du'aan jiraan intalli tokko jechuudha haadha ishii bira jiraadhaan gammachuudhaan hojjedheen of jijjiirrattee biyyaa baate gaafa saanduqaan du'a reeffa isheetti galchan haadha san dhugaa rabbii haadha jabduudha. Haati kana dandeessu maatiin kana danda'u maatii jabaadha. Dhugaa waan baay'ee ulfaataadha addunyaa tana jechuun baay'ee ulfaataadha. Odoo rabbiin akka keenya badii akkuma keenya nutti lakkaayin akkuma balleessaa keenya akkuma arjummaa isaatiin akkuma jaalala isaatiin hundumaa dhiifama nuu godhee ani yeroo baay'ee jechuudha kadhannaan kiyya nagumaan jechuudha wanni barbaade hafu wanni barbaade haa ta'u fayyuman kiyya biyyaa fidadhee dhufe fayyuma keenyaan akka biyya keenyatti nu deebisu kana qofa. Namni addunyaa tanarratti hangam jiraatu kan hin beekneef aduu du'u kan hin beekne waan baay'ee walitti yaada waan baay'ee wal godha. Garuu immoo jitu wantoonni akkanaa kunis hoo jiraatan eessa jira jennee yoo ofitti deebinee of laallu wanti hunduu addunyaan tuni kantu akka taate namumti kamiyyuu jechuudha hin beeka jechuudha. Bara jireenyaa keenya keessatti waan gaarii hojjennee hoo dabarre nuti kiristaanni jechuudha osoo jechuudha asitti jechuudha. Egaa irra jireechi Arabaa Musliimaa kiristaannii fi Musliimni jireenya tanaaf jechuudha walitti dhufanii wajjin jiraachaa keessattuu jechuudha duutti ijoollee kiristaanaa baay'ee garaana nyaataan. Maaliif yoottan osoo guyyaa tokko galanii gaabbii galanii soomanii kadhannaa hin godhin akkuma amantaan isaaniitillee
akka fi illee haa ta'u amantaa ofii hin kabajata. Garuu biyya kana keessatti akkuma fi haa ta'u nyaata adda addaatirraanis haa ta'u maalirraanis haa ta'u akka ortodoksii tawaahidootitti sooma qulqulluuna sooma jedhee namni jechuudha mana arabaa keessa hojjete araba wajjin jiraachaa muslima wajjin jiraachaa parsantii ana akka kiyyaatitti hanaan danda'amne hundumti keessanuu akkasnatti fakkaata. Dhugaa jechuudha ijoolleen kiristaanaa jechuudha osoo gaabbiin galiin osoo tsuumiin osoo kiristaanaan ka'in waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa rabbii biyya kanatti hamtuun isiniin arginan isiniin jedha. Nuti amma duuti asitti kun du'a lamaati. Tokkoffaa dhugaa rabbiin yoo waa'ee kanaa yaadadde baay'ee tokko garaana nyaata wannumti hunduu jechuudha. Addunyaan tuni egaa jechuudha. Jireenya jechuun addunyaa tana jechuun akkatti ilaallu waan salphaa fakkaata garuu waan baay'ee cimaadha waan baay'ee cimaadha. Egaa obboleettii teenya duuteef waaqayyo gooftaan mirga qulqullootaa ishee haa oolchu maatii isheetiif jajjabina hawwina. Waaqayyoon immoo warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan waaqayyoon isin immoo jitu kan jirtan biyya namaa keessa waaqayyoon tiksee eegee nagaadhaan akka biyya keessan irraa baatanitti akka biyya keessanitti isin galchu kadhannaa keessanii jabaadhaa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u isin jechuun jaaladha. Viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadha asumarratti xumura. Garuu viidiyoo hojjechuu osoo hin ta'in waan tokko tokko bakka cal jedhee yeroon itti yaadu mala dhabneen isin biraatti dhufee haala kana dubbachuu barbaade dhiifama iddoon dogongoretti. Egaa hundumtuu gaariidha jechuudha. Waaqayyo si wajjin haa ta'u guyyaa gaarii.